Akkam jirtu barattootaa? Egaa yeroo darbee boqonnaa tokkoffaa jalqabnee achi keessaa uumama sirna biiftuu fi lafa kan jedhu jalqabnee waa'ee biiftuu ilaalaa turre jechuudha. Pilaanetoota geenyee dhaabbanneerra. Har'a immoo pilaanetoota jalqabna jechuudha. Pilaanetootni egaa qaamaan sirna biiftuu keessatti biiftuu naanna'anii argamanidha. Biiftuutti naanna'anii akka kanatti biiftuutti naanna'anii kan argamanidha. Pilaanetoonni kun egaa orbiitii mataa isaanii eeggatanii naanna'u. Kana jechuun Meerkuriin orbiitii mataa isheerra jechuun tuqaa kanarra jechuudha. Tuqaan naanna'ee argamu kun tuqaa Meerkuriin kun orbiitii mataa ishee irra eeggattee naannoftudha jechuudha. Kanaaf sararri kun orbiitii Meerkuriiti jedhama. Kunis kan Veenusis akka kana aduutti naanna'ee argama. Kun orbiitii mataa isheetii jechuudha. Kan lafaas akkuma kanadha. Egaa orbiitiin kun boca killee yookiin hanqaaquu kan qabudha. Geengoo miti. Geengoo fakkaata garuu geengoo miti. Boca hanqaaquu yookiin killee kan qabudha jechuudha. Pilaanetoonni biiftuurraa fageenya addaa irra kan jiranii fi orbiitii mataa ofii qabu. Orbiitiin daandii yaada boca killee qabuu fi kan pilaanetoonni irra biiftuu naanna'edha. Orbiitiin pilaanetotaa hunduu wal irra hin bu'an. Egaa akkuma fakkii kanarratti mul'atu orbiitii mataa isaanii qabu jechuudha. Orbiitii mataa irra naanna'an qabu jechuudha. Pilaanetotni kun sarara kanadha. Sararri kun walitti hin bu'u jechuudha. Sararri kun akkuma mul'atu sarara boca killee qabu kan fakkaatuu fi walitti hin bu'u. Kan hunda isaanii qofaa qofaattidha jechuudha. Walitti hin bu'an. Akka isaan walitti hin buune kan godhu immoo humni jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf lafti humna harkisa dachee yookiin giraavitii kan jedhamu kan ittiin gara ofii isheetti saabduu qabdii jechuudha. Kana jechuun lafarra lafa kanatu ofitti nu maxxansee humna harkisa dacheetiin qabamee jirra jechuudha. Yoo utaalle fagaachuu hin dandeenyu lafarra. Maaliif? Humna harkisa dacheetu lafatti nu harkisa waan ta'eef. Akkuma kana aduunis humna ittiin harkistu qabdi. Humna seentiripeetaalii jedhamu humna ittiin pilaanetota kana gara ofiitti harkistu qabdi jechuudha. Humni kun seentiripeetaalii jedhama. Humna seentiripeetaalii jedhamu jira. Akkasuma pilaanetotni kun humna ittiin ofii isaanii gara amma fakkeenyaaf Meerkuriin kun yookiin Veenusiin yookiin Maarsiin lafti kun hamma ittiin Maarsii kana harkisaa jirtu qabdi jechuudha. Hamma ittiin Maarsii kanas Veenusii kanas ofirraa harkisaa jirtu qabdi jechuudha. Kunis maaliif gargaara? Sarara orbiitii ishee eeggattee akka deemtu godha jechuudha. Humni harkisa aduu maal jedhama? Seentiripeetaalii jedhama. Innis pilaanetota gara ofiitti maxxansee orbiitii mataa isaaniirra kan naanna'aniif kan gargaaru humna seentiripeetaalii jedhama jechuudha. Kan gara aduutti harkisu. Kan gidduu isaanii jiru yookiin pilaanetota kana tokko isaanii gidduu jiru humni harkisaa sun immoo maal jedhama? Seentirifuugaalii jedhama jechuudha. Kanas asitti ilaaluu dandeenya. Humna harkisaa qabduun pilaanetota gara ofiitti harkifti jechuudha. Biiftuun kun humna harkisaa mataa ishee qabdi. Humna harkisaa biiftuu kun humna gara keessaa yookiin humna gara seentiripeetaalii jedhama jechuudha. Humna aduun ittiin yookiin biiftuun kun ittiin pilaanetota kana ofitti harkiftee qabdu kun humna maalii jedhama? Seentiripeetaalii jedhama jechuudha. Seentiripeetaalii jedhama. Humni faallaa kanaa ta'e seentiripeetaaliidhaan faallaa kan ta'e immoo maaltu jira? Seentirifuugaalii kan jedhamu jira jechuudha. Seentirifuugaaliin kun immoo maalidha? Pilaanetonni harkisa pilaanetonni walirraa qaban kun gara alaa yookiin humna seentirifuugaalii jedhamu kun pilaanetonni kun fageenya isaanii akka isaan eeggatanii taa'an gargaara jechuudha. Akka orbiitii isaanii osoo hin gadhiisin biiftuu naanna'an gargaaraa jechuudha. Humni seentiripeetaalii fi seentirifuugaalii kun. Pilaanetotni ifa mataa isaanii hin qaban. Garuu ifa biiftuu irraa argatan calaqqisiisuu ni danda'u. Pilaanetota keessaa Veenusii bakkalcha malee kan hafan ijaan urjiilee biroo irraa gargar baasuun
arguun rakkisaadha. Egaa akka fakkii kanarraa mul'atu pilaanetonni kun ofii isaanii ifa mataa isaanii hin qabanii jechuudha. Ifa mataa isaanii hin qaban. Ifa maalirraa argatu jechuudha? Aduudha. Aduun ifa pilaanetota hundaaf ifa ni kenniti jechuudha. Pilaanetonni kun immoo ofii isaanii addeessa qabu jechuudha. Addeessa qabu. Addeessa kan hin qabne maalidha jechuudha? Pilaanetota keessaa bakkalcha kan hin qabne yookiin bakkalcha kan hin qabne maalidha jechuudha? Veenusii jechuudha. Veenusiin bakkalcha hin qaban. Ijaan urjiilee biroo irraa gargar baasuun rakkisaadha jechuudha. Bakkalcha ganamaa fi galgala ijaan ilaallee urjiilee biraa irraa adda baasuun ni danda'ama. Pilaanetotaa fi urjiilee gargar baasanii beekuuf meeshaa teleskooppii jedhamutti fayyadamna jechuudha. Teleskooppii jechuun maalidha? Wanta ittiin pilaanetota kana pilaanetotni kun lafarraa baay'ee fagaatanii argamu. Kanas ofitti akka kaameraatti yoo fudhattan, kaameraa bilbilaa fakkeenyaaf yoo fudhattan, kaameraa sanarraa zuumii yoo gootan wanta fagoo jiru tokko ofitti dhiyeessee isinitti mul'isa jechuudha. Teleskooppiin kunis akkuma sana wanta baay'ee fagoo jiru, wanta samii kana keessaa ija keenyaan nutti mul'achuu hin dandeenye, wanta fagootti argamu zuumii godhee ofitti butee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kunis teleskooppii jedhama jechuudha. Meerkurii fi Veenusii malee pilaanetotni hafan saatalaayitii mataa ofii qabu. Saatarniin pilaanetii saatalaayitii malee baay'ee qabaachuun beekamtu yoo taatu, lafti saatalaayitii tokko qofa qabdi. Egaa pilaanetotni Meerkurii fi Veenusiin saatalaayitii mataa ofii hin qabanii jechuudha. Garuu pilaanetotni hafan hundi isaanii saatalaayitii mataa isaanii qabu. Kana keessa saatalaayitoota baay'ee qabaachuun kan beekamu pilaanetota kana keessaa immoo maalidha? Saatarniidha jechuudha. Saatarniin pilaanetota hunda jiran keessaatis saatalaayitii baay'ee qabaachuun kan beekamtudha jechuudha. Lafti immoo saatalaayitii tokko qofa qabdi jechuudha. Odeeffannoo dabalataa waa'ee pilaanetotaa gabatee armaan gadii ilaali jedha. Asirratti fageenya aduurraa argaman Meerkuriin asii 57.9 jedha. Akka kanatti Piluutoo, Neeptuunii, Juppiitarii, Maarsii, Lafa warri kun kiiloomeetira miiliyonaanidha jechuudha. Miiliyoonaan kan ta'an nama fakkeenyaaf Meerkuriin kiiloomeetira miiliyoona 57.9 aduurraa fagaattee argamti jechuudha. Veenusiin 108.2 miiliyoona 108.2 fagaattee argamti jechuudha aduurraa. Akka kanatti hundi isaanii miiliyoona hamma kanaatiin fagaatanii argamu jechuudha. Dheerina warra kana ofii keessan ilaalaa. Tempireechara qaama isaanii akka kanaadha. Diyaameetirii mudhii isaanii, rukkina yeroo maraan martoo jedhee akka kanatti kaa'ee jira. Kana ofii ilaalaa. Kan itti aanu uumama lafaadha. Uumamni lafaa uumama sirna biiftuu waliin wal fakkaataadha. Umriin uumama lafaa kun sirna biiftuu waliin tokkodha. Egaa lafti kan uumamte biiftuun yeroo uumamte waliin yeroo wal fakkaatarradha jechuudha. Umriin uumama lafaa kan sirna biiftuu waliin tokkodha jechuudha. Sirna biiftuu uumamuu fi lafti uumamuun ishee yeroo wal fakkaataa keessadha jechuudha. Lafti pilaanetota biiftuu irra naanna'an keessaa ishee tokko. Lafti pilaaneetiidha jechuudha. Pilaaneetii salgan jiran keessaa ishee tokko taatee biiftuurra kan naannoftudha jechuudha. Bara durii namoonni lafti akka waan diriirtuu taateetti yaadaa turan. Lafti amma yoo ilaallu lafti kun diriiraa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu lafti diriiraa miti jechuudha. Lafti kun diriiraa miti. Lafti kun boca danaa marfamaa yookiin boca killeetti dhiyaatu qaba jechuudha. Lafti kun akkuma fakkii kanarraa ilaallu boca wanta akka killee yookiin boca lafa danaa marfamaa kan qabu yookiin boca killee kan fakkaatu qabudha jechuudha. Kanas qorannoon garaagaraa mirkaneesseera jechuudha. Hayyoonni danaan lafaa marfamtu ta'uu ishii mirkaneessan keessaa Paataagoras, Pilaatoo fi Aristootil isaan hangafootadha. Egaa Paataagoras, Pilaatoo fi Aristootil kun saayintistoota beekamoo yookiin hayyoota beekamoo dur turan kan ta'anii fi kanas lafti boca marfamaa yookiin boca killeetti dhiyaatu kan qabdu akka mirkaneessan hayyoota kanadha jechuudha. Hayyoonni kun boca marfamaa akka
lafti qabdu mirkaneessaniiru jechuudha. Lafti danaa marfamtuu ta'uu ragaaleen agarsiisan keessaa muraasni bahuu fi lixuu biiftuu. Egaa lafti danaa marfamtuu qabdi jennee ragaa nuun dhiyeessinu maalidha jechuudha? Bahuu fi lixuu biiftuu. Kana jechuun biiftuun hin lixxi hin baati. Lafti hin naanna'a jechuudha. Lafti yeroo naanna'utti boca killee fakkaatu qabu kana yeroo naanna'utti aduun yeroo itti baatu kara tokkoon boca marfamaa sana keessa kara tokkoon yeroo aduun itti ba'u kara tokkoon immoo hin ba'u. Yeroo lafti sun naannoftu immoo kara jalqaba ba'aa ture sana dhiisee kara biraatiin itti ba'aa jechuudha. Lafa kana al takkaatti iddoo garaagaraatti aduun kun bakka takkaatti hin ba'u. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaatti aduun amma ba'aa jira taanaan Ameerikaa keessaa immoo dukkana ta'uu danda'a yookiin ardii Eeshiyaa keessaa dukkana ta'uu danda'a yeroo Itoophiyaa keessa yookiin Afrikaa keessaa aduun ba'u jechuudha. Kunis danaa marfamtuu akka lafti qabdu kan nu mirkaneessan keessaa ragaa isa tokkodha jechuudha. Kan biraan immoo gaaddidduun lafaa fuula ji'aa irratti mul'achuudha. Gaaddidduun lafaa fuula ji'aa irratti ni mul'ata jechuudha. Suuraan lafaa samii irraa gadi kaafamee marfamtuu ta'uu kan agarsiisu ta'uu. Kana jechuun lafa kanarraa ol fagaannee samiitti baanee gaafa lafa kana kaasnu lafti kun boca marfamtuu qabaattee mul'atti jechuudha. Lafa kanarra baay'ee fagaannee samii irra dhaabbannee gad yeroo kaasnu boca marfamtuu akka isheen qabaattu nu mirkaneessuu danda'a jechuudha. Dooniin lamaa wal duraa duuba imalan adeemsa keessa yoo walirraa fagaatan wal arguu dhabu. Egaa galaana tokko irratti dooniin lama ta'anii osoo deemanii inni jalqabaa sun yoo irraa fagaate inni tokko yoo walitti hafe lamaan isaanii kun wal arguu dadhabuu isaaniidha. Kunis boca marfamaa waan qabuuf kara tokkoon dooniin inni tokko kara tokko yoo jiraate inni tokko immoo kara tokkoon jira jechuudha. Lafti diriirtuu taateeti hamma mootuu walirraa fagaatanii illee wal arguu danda'u ture. Garuu amma lafti kun boca marfamtuu waan qabduuf yoo walirraa fagaatan wal arguu hin danda'ani jechuudha. Kunis ragaa isa tokkodha. Namni iddoo ka'e irraa of duuba osoo hin deebi'iin naanna'ee iddoo ka'etti deebi'uu danda'u. Namni iddoo ka'e irraa of duuba osoo hin deebi'iin naanna'ee iddoo ka'etti deebi'uu kan danda'u. Fi kaakaafaan ragaa lafti danaa marfamtuu akka qabaatte nu mirkaneessan keessaa isa tokko jechuudha. Pilaanetotni irra caalaan orbiitii isaanii irra kallattiin dhihaa gara bahaatti naanna'u. Lafti utubaa ishii irraa faallaa lakkooftuu sa'aatii kan marsituu fi si'a tokko marsitee xumuruuf sa'aatii 23:56 yookiin guyyaa tokko itti fudhata jechuudha. Kana jechuun fakkii asirratti ilaalle kana keessaa boca orbiitii kanarra naanna'u jechuudha. Orbiitii kanarra lafti kun orbiitii mataa isheerra naanna'uudhaaf sa'aatii 24 itti fudhata jechuudha. Sa'aatii 24 yookiin guyyaa tokko itti fudhata. Marsitee xumuruuf sa'aatii lafti utubaa ishiirra marsitee xumuruuf sa'aatii 24 itti fudhata jechuudha. Si'a tokko marsitee xumuruuf kallattii dhihaa gara bahaatti naanna'u. Pilaanetonni kun immoo akkasirratti mul'atu dhihaa gara bahaatti naanna'u jechuudha. Dhihaa gara bahaatti akkas naanna'u jechuudha. Dhihaa gara bahaatti naanna'u. Guyyaa tokkotti fudhata. Sochiin lafti utubaa ishii irra taasiftu kun maraammartoo lafaa jedhama. Lafti kun utubaa mataa ishee irra ni naannofti jechuudha. Kana jechuun fakkii kanarratti akkuma mul'atu aduun kanadha. Lafti kun sarara geengoo kanarra akka kana sarara geengoo kanarra ni naannofti jechuudha. Sarara geengoo kanarra. Sarara geengoo kanarra isa naannoftuun alatti immoo ofirras ni naannofti jechuudha. Sarara kana akkuma mul'atu asirratti ofirras ni naannofti jechuudha. Ofirra ni naannofti. Ofirra naanna'uun ishee kun immoo maal jedhama jechuudha? Maraammartoo lafaa jedhama jechuudha. Inni isheen aduu irra naannoftu kan biraadha.
Garuu isheen ofii mataa ishee irra naannoftu kun maraamartoo lafaa jedhama jechuudha. Yommuu lafti utubaa ishii irra marsitu halkanii fi guyyaan ni uumama. Lafti yeroo utubaa ishii irra naannoftu lafti kun utubaa ishii irra akkas ni naannofti. Utubaa kanarra yeroo naannoftutti kara kana aduun asiin akkas itti ba'u kun kara tokkoon itti ba'a jechuudha aduun. Kara tokkoon immoo aduun hin argamu jechuudha. Kara tokkoon aduun hin argamu. Kara tokkoon qofa itti ba'a. Kunis walakkaa lafaatti guyyaa yoo ta'u, walakkaatiin immoo dukkana ta'a jechuudha. Kana jechuun sarara geengoo kana keessatti kan argamu kun ifa yeroo argatu lafti kun guyyaadha jechuudha. Garuu kara geengoo kanaan alatti kara kanaan ifa waan hin arganneef dukkana ta'a jechuudha. Kun immoo galgala ta'a jechuudha. Si'a tokko orbiitii ishii irra biiftuu naannoftee xumuruudhaaf guyyoota 365 fi 104 itti fudhata jechuudha. Kana jechuun lafti kan isheen ofirra naannoftu kun maraamartoo lafaa kan jedhamu kun halkaniif guyyaa kan uumuu fi kara tokko dukkana yoo ta'u kara tokko kan ifudha. Kunis ofirra naanna'uudhaaf sa'aatii 24 itti fudhata jenneerra. Garuu aduu kanatti naannoftee asii kaatee jechuudha. Asii kaatee sarara kanarra naannoftee dhuftee deebitee iddoo jalqaba kaatee sana ga'uudhaaf guyyoota 365 tokkorraa 4 itti fudhata jechuudha. Ofirra naanna'uudhaaf sa'aatii 24 asirra naanna'uudhaaf sarara kanarra naannoftee aduu kanatti naannoftee fixuudhaaf immoo guyyoota 365 tokkorraa 4 itti fudhata jechuudha. Tokkorraa 4 yeroo jedhu yeroo tokko guyyaa 366 yeroo itti ta'u waan qabaatuudha. 365 yeroo itti ta'u qaba. Yeroo tokko 366 waan ta'uuf tokkorraa 4 jedhee. Sochiin kunis waggaa 4tti jechuudha kan 366 ta'u. Sochiin kunis naanna'uu lafaa jedhama jechuudha. Ofirra kan isheen naannoftu maraamartoo lafaa yeroo jedhamu aduutti kan isheen naannoftu kun immoo maal jedhama jechuudha? Naanna'uu lafaa jedhama jechuudha. Lafti aduutti yommuu naannoftu jijjiiramni waqtiilee fi garaagarummaan dheerina halkanii fi guyyaa ni uumama. Egaa lafti aduu kanatti yeroo naannoftutti jijjiiramni waqtiilee ni uumama. Dheerinni halkaniif guyyaa yeroo tokko guyyaatu dheerata yeroo tokko immoo halkanitti dheerata jechuudha. Wantootni akkasii uumamuu danda'u. Fageenyi naannawaa lafaa kiiloomeetira 40,000 akka ta'e mirkanaa'eera. Sararri yaada handhuura lafa keessa qaxxaamuree bantiilee kaabaa fi kibbaa wal qaqqabsiisuun hemisfeera bahaa fi dhiyaatti lafa addaan qoodu meeriidiyaanii guddaa jedhama. Akkuma fakkii kanarratti mul'atu bantii kaabaadhaa jalqabee hanga bantii kibbaatti sararri keelloon mul'atu kun asii kaabarraa ka'ee kibbarratti kan dhaabbatu kun meeriidiyaanii guddicha jedhama. Meeriidiyaanii guddichadha jechuudha. Kaabaa hanga kibbaatti kan jiru. Kunis maal godhaa? Lafa kana lixaa fi baha jennee kan waamnutti qoodaa jechuudha. Lixa baha jennee akka waamnu kan godhu meeriidiyaanii guddicha kanadha jechuudha. Kunis kiiloomeetira 12,640 kan dheeratudha jechuudha. Kan itti aanu mudhii lafaadha. Mudhiin lafaa kun lixaa ka'ee hanga bahaatti kan argamudha. Kunis maal godha jechuudha? Lafa kana lixaa ka'ee hanga bahaatti kan dheeratuu fi dheerinni isaa kiiloomeetira 12,756 kan ta'u yoo ta'u, lafa kana kaabaa fi kibba jennee kan haasofnetti qooda jechuudha. Meeriidiyaanii guddichi kun maal godhaa? Lafa kana lixaa fi bahaatti qooda. Mudhiin lafaa kun immoo maal godhaa? Kaabaa fi kibbatti qooda jechuudha. Lixaa jalqabee hanga bahaatti kan dheeratu yoo ta'u, lafa kana kibbaa fi kaabatti qoodaa jechuudha. Dheerinni isaas kiiloomeetira 12,756dha. Meeriidiyaanii guddaa fi mudhii lafaa gidduu dheerinni jiru kun walqixa miti jechuudha. Inni kun kiiloomeetira 12,756 yoo ta'u, kan meeriidiyaanii guddichaa immoo kiiloomeetira 12,640dha. Kunis wal caala jechuudha. Lafti kun immoo maal nutti agarsiisa? Lafti korboo sirrii yookiin geengoo sirrii akka isheen hin taane jechuudha. Kunis boca killee kan qabdu akka kan nuuf mirkaneessudha jechuudha.
kutaa itti aanutti waa'ee qabiyyee irra lafaatti argamanii fi caasaalee keessa lafaa kan waliin ilaallu ta'a. Hangasitti chaanaalii kana sabskiraayib gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik gochuun barattoota baay'ee akka qaqqabu chaanaalii kana guddisaa jennaa. Galatooma.